sirna sababa inni aangorra jiruuf deeggaruu osoo hin taane namni woboo deeggarus sodaatee osoo hin taane waa tokko jira kan ittiin nama deeggarsiisu wobollee. Ani kan deeggaruuni woboo kan har'atti maal akka hojjetaa jirani jiraachuu danda'a. Dhaloota keessa dogongoraan akkuma goobanni daacee kalee Oromoorraa dhalatee waan badii hojjete. Woboon kaayoon kaleessa bakka alaabaa itti kaastanii jaarraa abbaa gadaa fa'aa harka turte. Warra luka duwwaa deemanitti saba isaaniitii fi waan baay'ee hojjechaa turanii dhaloota kanatti nu dabarsan. Kanaafini wobollee hin arrabsinaa qaama keenya waan ta'eef kan dogongora hojjechuu danda'u ilma namaati waan ta'eef woboo keessatti qaamni dogongora hojjetu jiraachuu danda'a. Nuti woboo diina duratti akkas jechuun hin qabnu. Maaliif jennaan kaayoon isaanii suni kan ganamaa qulqulluudha waan taateef osoo dhageeffanne deemee jira. Warri mangisti akkasuma deemate yaada ofii siqicaniitiin si biraa lixanii yoo fudhattaa yoo siin taane kanaafin kaayoo jaalawwan kaleessaa jaalmagarsaa bariifaa nuti amantaaf kutaa waliin qoonnu jedhaniiti kan boolla tokkotti dhuman. Kanaaf kaayoo jaalawwan kalee keessatti irraafachuu hin qabnu waan ta'eef abaawoon kan kiyyaa miti, kan Nasrii miti, kan Daalachaa, kan Moo'ee miti. Sirnichi kaleessa jira. Falmatanii jiranii abbootiin haqaaf itti wareegaman jiranii Oromoorraa jiran. Hayyoota gugurdatu itti wareegame. Kaayoo waaqoo guutuu itti dhabnes kan Oromummaa isaa. Kan Elemoo Qilxuus kan itti fannifames sirnichi sirnuma hiree isaanii barbaaduti. Yeroo namni itti baratu dhabametti sooressoo abbaa gadaa jaarraa abbaa gadaa barateetti baandiraa abaa'oo tana kan of biratti maxxansee argametti. Yeroo sana keessatti kan barachuu danda'u sirna Haile Sillaasee keessa gaafa jaarraa abbaa gadaa baratu nama maqaan isaa Oromoorraa yaamamu hin turre. Nama maqaan Nasrii ta'ee hin baratu. Nama maqaan Qeerroo ta'ee Kamaal ta'ee hin baratu. Kuni beekamaadha. Yookiin immoo ilma abbaa sooressaa jedhamee kan maqaan isaa jijjiirame barachuu ture. Sirna sana keessatti garuu jaarraa abbaa gadaa baratee erga dandeettii barnootaa horatee teessoo argatetti baandiraa abaa'oo kana ofuma biratti maxxansaniitti ittiin hojjechanii ittiin falmataa turan. Karaa dheeraa lukaanis deemanii biyya kana keessatti kitaaba seenaa garaagaraa fidaniitti biyya Jarmanitti kitaabni takka barroofte jennaani namni lukaan deemee Suudaanii dhaqeetti dhaloota har'aa kanaaf seenaa akka dubbifatu godhe jaarraa abbaa gadaati. Kanaafin seenaa jaalleewwan kaleessaa sana lafatti dagachuu osoo hin taane sirna biyya bulchullee hojjeteera jedhuuf cinatti gaaf tokko hojjeteera. Maaliif jennaani juntaan nu cabsitee akkuma sirna kaleessaa nu miitee jirti. Qabeenya saamtee jirti juntaan biyya ishiitti galfatte. Isii garuu fanjii hudduu keessa kaa'ee akka mataan dhuka'u godhee jira biyya Ahmad. Itti hojjetee jira. Garuu Oromoon har'a kan itti wal cabsaa jiru akkuma nutis amma dhufnee qaama abaa'oo balaaleffannu kana Oromoo keessaa kan Oromoo cabsu osoo dhaabbate nuti immoo yaada keenyaan haa wal falminu. Kan mootummaa deeggarus mootummaa deeggaruu waan ittiin jaalate sanarraa haa deeggaru yookiin hojii isaatiin haa deeggaru. Diina duratti gaafa diinni arrabsan ani amma fakkeenyaaf oboon deeggara gaafa amaarri yeroo tokko dhiifama yaada keella addaan sigute rakkoon Oromoo maal akka ta'e beeytanii amma isin dhugaa dubbatuudhaaf. Dhugaa walitti immoo jaalatu namni kenna. Dhugaa dubbatuuf namni Oromoo ta'e kamiyyuu yoo dhugaa walitti himna taane Abiyyiin arrabsuun sirriidhaa miti. Yoo fedhe qeeqi yaada isaa siyaasa isaa garuu arrabsuu fi xiqqeessuun akkuma nama waan beekne ho'i godhee ilaaluuf abbaan barbaade dhufee miidiyaa makan ofufuu qaba waan fedhe dhoobuun kijiba. Waggaa 5 Abiyyi Itoophiyaa Oromoo yoo dhuftu Oromoo dhidhiitee akka fedhetti Amaarri yoo dhuftu Amaara dhidhiitee Tigree yoo dhuftu Tigree dhidhiitee abbaa barbaade quba funyaan kaa'ee Itoophiyaa waggaa 5 bulche. Qallaala idillam. Bar yeroo tokko lolaan nama bulchuuf bar chilootaa si gaafata dandeettii si gaafata. Diinagdee biyya sanii kaazenaa duwwaa wayyaanee waan jiru gootee keessaa fudhattee meeshaa waraanaa waa hunda biyya san keessaa guurattee wayyaaneen doolaara meeqa biiliyoona meeqa fuutee Itoophiyaa keessaa baastee Chaayinaa irraa doolaara biiliyoona meeqa liqeeffattee biyyattii san idaa keessa galchitee kajarri biraalitti Abiyyi har'a Itoophiyaa biyya godhee dhaabee maallaqa mataa isaa hojjetee wayyaanee waraanaa hudduu isii keessa dhaqee harka kennachiisee
amma immoo faannoon zarraaf jennaan jara leelikkitti galchuu jira. Har'a namni akka kiyyaa kun namni akka keessanii kun biyya Arabaa keessa taa'ee jiruu fi fooyyeffatu kan dandeenye biyya Faranjii keessa taa'ee saree Faranjii dhiqaa nama sadarkaa mootummaatiin biyya bulchaa jiru TikTokii maqabaaf dhufee abiyyi dhiqaalaadha abiyyi akkas yookaan itis wallahi kijiba goone waan kijibaa Oromoon kijiba waliin jedhu qabdi. Ana immoo kana jedhu namni narraan jaalanne hedduutu jira. Gin karaa sa'u osoo hin baratiin osoo beekumsa takka hin qabne osoo waan takka hojjetuu hin dandeenye osoo waan baabsina biyya galuu hin dandeenye asli wallahi laazim biyya galuu hin dandeenye rabbal kaaba laalgina Oromoo laal akkanuma waan namarra buusti yoo namni dhugaa dubbate jecha. Doktor Nasriin Nasriin dhugaa jedhe natti hin deejirta keessan illee akka dhugaa qabdu natti hin deejirta natti hin deejirta. Nasroomenan xumuradha yeroo tokko. Naada bitachiisa galullee biyya abbaa kiyyaatti galama. Anis kan bahuun simbeen galu sadaraa dirree akka yooni maanyaasa ililli hoteelii naa qabanii sadaraa dirree non jimmi gaba cal jedhee ka'ee hin galu laal dhageeffadhu mootummaan kaazenaa duwwaa kana biyya itti kennanii waggaa 5 biyya maan keessa jirtu imaaraatii kanarraa biiliyoona 3 ol liqeeffatee meeshaalee garaagaraa galchisiifatee biyyattii san keessatti diinagdee biyya sanii qaxxillaxxi godhee qabee biyya san bulchaa jira. Ante min ማለት ነው namni jaartii ofiituu bulchuu hin dandeenye namni mana ofiituu bulchuu hin dandeenye namni nuura ofiituu jijjiiruu hin dandeenye gaduma beektum akkuma barbaade nama biyya bulchaa jiru yoo xiqqeessitooti sirriidhaa miti akka wanta akkasii sunni sirrii miti. Garuu qeeqi yaada siin taane waan barbaade jedhe garuu personaalii maalummaa namaa niitii isaatiin arrabsu isa arrabsu haadha isaatiin arrabsu inni dhiqaalaadha jechuun waan akkasii aboo wanta akkasii sun sirriidhaa miti. Wanta akkasii sun sirriidhaa miti. Abbaan ta'eef fudhata abbaan hin taaneef hin dhiisa. An eenyuun irraalee nama sodaa qabu miti. Kino yoo waraana abaa ollee tuqan nama irratti du'u nama ganama galgala mirga waraana kanaatiif illee falmatu. Nama wallahi Oromummaa kee dabarseen kenne garuu eenyu abbaa eenyu biyya Arabaa keessa taa'ee biyya Faranjii keessa taa'ee nuuroo ofiituu oofatuu hin dandeenye nama uummata miiliyoona 120 bulchuu eenyummaa isaatii fi maalummaa isaa xiqqeessee arrabsuun sirriidhaa miti. Agar mamrat qallaal nagaraa ayidellem. Manuma keessa ta'anii per jedhanii dubartii walii qabanii waliin caffaraa ooluudhaa miti. Kabbaar no responsibilitii hedduu qaba aarsaa guddaa si kafalchiisa. Nasroomenan xumuradha yeroo tokko dhiifama. Aarsaa guddaa si kafalchiisa. Kanaaf mootummaa ta'uun salphaa miti keessattuu mootummaan Itoophiyaa amma bulchaa jiru kun aarsaa guddaan as gahee bakka akka dheengadda masgiida gubeetti goolabee si dhiisa mangistii kiyyaa yaadagi. Bakka amma dheengadda masgiida gubeetti jenneen hundi irraa iyyaa turre. Gaafa uummata keenya jumlaadhaan fixan gaafa uummata keenya duroon hin tuman jennee iyyaa turre. Nasri mootummaan masjiida sin gubne masjiida sin diine masjiida mee walaa dhageeffadhu kaalii doobsimee yeroo tokko. Dubbii sireesiin godha jara keenya dhiifa booliin yaaduma keenya namoota yaada isaanii gaggabaabsaa sireesii godhina waan tokko asirratti wanti sireesii taanee dubbannu bu'aan qabuuti hunda isaatu argine irraati callisnee nu miiruma keenya ibsachuu malee osoo siyaasa ani kan jedhu nama ila waa tokko badhaamu'e inni dhugarraa dubbattus gadi fageenyaan kan dubbattus ati garuu yaada kee daandii dhugaa sana dubbatta. Dhugaa namaa dhoksaa dhugaa biraa baasuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf kanan isiniin jechuu barbaade walumaa galatti qaamni mootummaa deeggarus yeroo kanatti mootummaa Abiyyi Ahmadi biyya kana keessatti mootummaa ta'uun hin ulfaata. Halkan tokko aangorra mulan. Namtichi bakka bu'umsaan dhufe kan mallasarraa iddoo bu'eetiin dhufe waggaa 3 keessatti gaafa kumaandi boksiin mataa nyaatu ka'ee bade. Abiyyi Ahmad baay'ee cimaadha. Cabsanii bulchuun illee cimmina gaafata, dandeettii gaafata. Biyyaayyuu cabsanii waraanan bulchuun inni sun dandeettii gaafata. Banna qeerroo wallaahi si afoo dhaabadhe of golchi. Laal osoo Tigreen jechaadha osoo Tigreen walloon hin gahin bar dargiin dhiisee ka biyyaa bahe. Abiyyi jechaan bar nama gaafa jarri Dabra Maarqos hin jirtu jechaadha. Masaraa baheetti dhaqee bakka jarri jirtu jechaadha. Saw respect adargo. Kanaafin maalin jechuu barbaade? Ani osoon waraana kana woboo deeggaruu Abiyyi Ahmad cinatti hin tuqu. Wallahi nama kabajaa keessa darbina. No, ani hin tuqu na dhageeffadhu ka hojiidhaan hin tuqu ilaalcha isaa keessatti ganamas galgalas yeroo biyya kana irratti hojjetani gaafa Xaaliyaaniin biyya matarraan gadi seentu Haile Sillaaseen hin bade waggaa 5.
gara biyya Ingiliis kanatti bade. Gaafa kana maal hojjetanii kan lolaa jiru Balaa Zallaqaati. Abiy Ahmad gaafa mootummaan Ameerikaa waan akkanaa jedhanii nuti qophaayaadha jedhanii ture. Koottuu jechaanii ture kan biyya faranjii saniinu. Baay'ee differennas hin qaba. Hidhannoo biyya isaa bulchuu irratti hin qaba. Garuu yoo wanti isa qeessisu jiraate iyyuu. Speak slowly or you go kitchen or outside. Kanaafin sagalee keetillee kan sinaan jechaa jiranii. Bagaalee tu biyya laalola. Accommodation kiyya suuta dubbatu jedhanii. Maameenoo kana rakkataa ture durgisee shariikaa jiru. Walumaa galatti maal jechuu barbaade? Respectii nama godhaatiin dubbannaa biyya kana keessatti nama sana cabsuudhaaf odoo hin taane. Suuraa kanaallee carraa kenniifi bilchaginnaadha isaanillee haa biraarraa itti goolafi itti fuuf. Sabah halkan ani warra gaasiraan nama tokko argaan jiru akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii sagaleen kiyya dhaga'ama. Jirra garuu doktor gaafii tokko isin gaafadhee walumaa qabdanii deebistanii isin nama doktora nama waa'ee fayyaa waggaa 27 barate waa'ee fayyaa waggaa 27 baratanii waa'ee siyaasaa irraa seenuudhaaf gasti seenuun waa'ee siyaasaa irraa yaada kennatu seenuun kun akkami waliin dhayu kanumaa wal qabsiisaa deebisaa. Fayyaa baratanii siyaasa xiinxalluun akkam. No, tokko farratti doktorummaa kiyya waan doktoroota biraatirraa adda godhu ani doktorii addunyaa kanarraa yeroo jalqabaatiif waggaa 27 biyya chaayinaatti barate akka sabaattis akka biyyaattis akka addunyaattis tokkoffaadha waan ta'eef doktorummaan kenna waanuma hunda ilaallata dhibema hunda amma dhibee qabsii biyyaa kanallee hin ilaallata ilma biyyaatti waan taaneef biyyaaf baranne. Si deebi'eera. Naa deebi'e doktor galatooma. Anillee gaafii qabatti dabaluu isiinuma kanarratti osoo keessaan bahini Nasri. Itti dabalatu siyaasatti. Doktorummaan ani ka beeku waggaa 27 kana hin lambeeffatanii jechuu barbaadeeti daree tokko jechuudha. Itti deddeebisanii jechuu barbaadeeti doktor. Seenaa haarawaa galmeessuufi waan hin jirre barannee isin garsiisu. Tahu kakak ini akan harga benih. Mata kasih ini je cakap biar itu. Wah, mana itu tuh? Mana kan enam ninjira itu? Aktivis ninjira, presiden ninjira, dokter ninjira, sheikh ninjira, haji ninjira, kero ninjira. Itu pun kami. Amman gaafii ilaal doktor isin amma waa'ee dhimma keenyaa kana namoonni biyya alaa ta'anii waa'ee biyyaa kana dubbatan kun jechuudha. Miidhaa bu'aa isaaniitu baay'ata jettanii yaaddu akka ilaalcha beektee nama seenaa haaraa galmeessuuf jedhee jechuudha. Rikardii addunyaa cabsuudhaan Guinness Book irratti bakka gadbaa'u qaba Oromoo kana waan malee nama doktireetii yookaan baratu jechuun seenaadha rikardiidha jechuudha kun isii galee. Kanaafuu sadarkaa guddaa kanaa osoo qabdan jechuudha. Ilaalchi namoonni biyya namaa ta'anii waa'ee biyyarraa dubbatan murteessan kun gama keessanitti yeroo sammuu bilisaan taa'amee ilaalamu akkamitti murteessitu jechuudha. Inni namni tokko wanti nama isa godhuyyuu waa yaadus. Namni kun yeroo yaadu mootu kun yaada sirrii yaada, kun yaada dogoggoraa yaada. Warra harka namaatiin ibidda qabachuu barbaadu biyya ormaa taa'ee harka warra keessi kanan ibidda qabachuu barbaadu ani jiraachuu barbaada jettee waan si baasu ati ofachuu mirga qabda si galee ergamtuu yoo ta'uu baatte wanni abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe waan taatu hin jirus kanaasumatti osoo kiyyaa ijoolleen biyyadhaa jirtanillee warra biyya keessa jiru osoo gaaga'uu baattanii waan godhuu barbaadan waan akkamisi godhu san feetan yoo ofii galtanii gootan natti tolaa dhaamsuma jedhudha. Biyya galaa qabsaa jechuun barbaadaniiti. Biyya galaa qabsaa jechuun barbaadne. Maa asii ijaan nu laaluu dadhabdan jecha akka duunu barbaaddan. Jaran erginaa miidhagaa jedha doktor. Warra biyya maammee fa'aa erguu barbaaduun jedhaa jira. Maa nu binoo warra Dubaay Mahammad Aljaziiraa nama akka ijateen naatiin laallu.
adda baasnee biyya sana erganne nama tamaare nama footoo edit nu godhu nama Facebook nu sirreessu qabsoof jennee biyya galchine isin warri gaayiroo kun takkame maaluma biyya galchitanii beektan. Ara jallaa ka honeemma yoo dhaggeeffadha dhagahi Bara jijjiiramaati yoo waliif lakkaa'uu taate dhaggeeffadha yoo waliif lakkaa'uu taate nuti gaafa abiyyi gara aangootti dhufu artistoota jajjaboo kaayiroon qabdu warra akka Ibroo Ibsaa warra akka Nafiisaa Abdul Hakim deemaa gargaara jennee bakka jala dadhaban immootu abbaa imaanaa Finfinnee goonee muunee pirezidaantii mammee galchine tokkoof sadii hin durfamaa jirtu bara warri dhuban. nu artistii qabnu ko imaamee warra Dubaay kaasii galee yaadadhume. Abbaa giddii kannuu qabamee dhabe abbaa giddii kannuu qabamee akkasitti deebi'ee qofa qabe. Nu kabajaadhaan dippiloomaasii waliin dubbadhonnee erginee naan qabdee hiite jarri kabajaan beeku warra kaayiroo kanatti jedhanii mootummaa. Amma gara abiyyitti gisee deebinu ani waan Oromoon garaana nyaattu keessa maali beektaa? Nama tokko gaarii isaa dalagu badaa gaafa inni jabaa ta'u sila akka namaatitti dirqama dinqisiifatuu qabda beektaa? Nuti akka sabaatitti waan akkasii hin beeknu. Amma yeroo namni tokko isinillee yoo riyaalitima dubbattanii naa gala hiriyoota kiyya. Amma yeroo namoonni tokko lafa barbaacha simannaa barbaacha konkolaataa minaamin waan akkasii barbaacha mallaqa ofiitiin investimentii san gochuu barbaacha abiyyiin faarsaniin agarra beektaa warri nurra gurguddaa. Ani Oromoo keessaa wanni garaana nyaatu maali beektaa gisee Oromoo abiyyiin faarsitu fi irra duultu gaafa inni Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. akka jaldeessatitti wayyaanee qilee keessa ari'eetiniin simaa gongottotee baasota helikooftara irra oofe kun ala kana hiriira wayyaanee wajjin baa ture. Kun miidiyaa kanarraa isa arrabsaa ture beektaa? Ani guyyaa san akka dooktorii waggaa 27 saba kanaa baratee tokkotti taa'ee xiinxalee kama abiyyiin halkanii guyyaa arrabsu kana jara kenna dhaloota kenna waan badaan dhaachisina. Osoo lola kana keessatti Geetaachoon abiyyi walitti dhufanii booksii wal qabanii Geetaachoon abiyyiin ajjeese gaafa nuti lubbuun asirraa deemne bara akkanaa keessa bara 2002 keessa bara 2003 keessa mootummaa Oromoo gootichi kenna ka ebaluu jedhamu ilmi wayyaanee ajjeese jedhamna. Ijoolleen teenya ittiin saafatti. Jallatas ta'u badaas ta'u eheenis bakka jagnaanoo isa wajjin dhaabachuu qabna. Inni badaan kun moo'achuu wayyaa jedha ture viidiyoo kiyya jira ijoolleen badhaadhinaa warri hidhatan. Wannoo Facebook isaanii nama baay'ee jala jira beektaa? Kanaafi ammallee mootuu warruma bakka kaleessaa san jiru jira. Bakka makaleessaa san warra jiru warra halkanii guyyaa abiyyi irra du'u. Abiyyiin karaan isaasii ta'uu dhabuun mara. Polotikaan isaasii ta'uu dhabuun mara. Garuu namichi yoo ati nagayaan jiraatte siyaasa isaatti seenuu baatte sintuqu bakka unatti nugusnoo akka kunoo malika Su'uudii kana jechuudha. Mirga nyaachuun dhuguu dalagachuu ni qabda abbaa fedhe maan taane feetu Oromoo irraa koottu feetu Amaara irraa koottu saba feete irraa koottu warra Itoophiyaa keessa jechuudha. Siyaasa isaatti qubachiin keetu taanan zanaa jettee akka ilma abtaamisitti waan feete dalaydee jiraatte. Lakki aangoon tun abiyyiin hin maltuu anaan maltii hoogganaa kiyyaan maltii ati jennaan dhaba masii godha. Nasrillee odoo taate akkaawuntii kee kana kursii kee diimaa irraa ka'ii anatu irra taa'oo jettee isuma isaa seente mataa dhaheetii lafa jalatti dabarsa. Osoo mangistii ta'e Oromoo takkitti nama deeggaruu baannaan wallaahi hin dhiisu abbaa barbaadde. Osoo doktora Diigalee amma gisee Jawaarfaa hidhaman san har'a bicaa uffadha boru bicaa uffadha Nasriin faanti kunoo kareedha irra hin ta'in yaga Jawaar hidhaa bahutti hin fuudhu jedhe. Eegaa dhaqee dadhabee waggaa 2 ta'uu dadhabee fuudhe siigalee. An guyyaa sanillee maal jedhe beektaa akka doktorii tokkotti Joo abiyyi osoo Oromoo jibbe baqqalaafa Jawaariin fa'aa ajjeesa akkuma warra soddoota injiinarraa kaasee aga mootummaa naannootti daaraa godhe kaanillee kallacha keessa dha'ee qabne jennaan hin fidin achumatti carrasaa jedheen
akkuma ofii hidheen baasaa warri birriin qabne tishertii bituuf hin cinqiminaa jedhe viidiyoo jiranillee ragaa beeyta akkasuma akkuma hidhetti fidee ciqiciqii malee mana deebise beeyta kana jechuun maa inni akka uummanni baanu yoo sabboonaa akka isin jettanillee ta'uu baatee gara laafummaa saba irraa dhalatee hin qaba jechuudha. Kanaafi jabaanuu fi ganda keessa orma wajjillee jiraatu haa jiraatu itti duuluu miti akkuma kaalidfaa gaafa yahudaa turan muslima fixaa turan erga muslima ta'an immootu yahudaa fixan san argite kun amma iyyuu arginan naquu eegale faannoo iyyuu kan duraan dhufee hidhachiisetan hiikaa jira akkasuma gaafa jala fiigee soddaa fudduun tirfidha jedhee as deebi'a waan ta'eef yoo deeggaruu baannes osoo irratti duuluu baanne lamalata haalno yaa waan akkuma isinuu beektan deeggaraa garee kamiyyuu anillee haadha yeroo jalqabaatiif laale badhaadhinaa miti kafaa'oo miti abaa'oo miti noormaalii doktora sabaati akka doktora sabaa tokkotti warri kafaa'ollee polotikaa keessa dhoofadha warri abaa'ollee polotikaa keessa dhoofadha kafaa'oo si jammarreedha doktor waa wanna ishururoo jedhina kafaa'oon jedhamuun jiru eessa jirtan nama diddamaa jaalu jedhu kun waa osobuun keerii miti wanti jiru amma akka paartii akka tokko jabaatee wanti humna qabu abaa'oodha sunuu warra bosonaati anamma waan mata kafaa'oo manfasiidha manfas no wareeno ምንም የለም ካፋው የሚባል ነገር ወንቶ ሸወን እንጂ አሊ አስረገጤ ዋተክቲ ጀለል አብይ መንግስት ቢያቲ አከ ኢልማ ኦሮሞ ተኮት ሪስፔክት ጎደሞ ቀባ ጃለቴ ጅቢት አባን በርባል ለማፋ ኦሶ አብይ መሰራ ገበይ አገ ጋፋ አባውን ሁምነ ጎደቴ ኦሮሚያ ከሰ በበለቴ ኦፊሳቲ አንጎ ቀበቱቲ አገ ሰኒፍ አብይ መቶ ቢጀቡን ቻዋን ቴቪ አማራ ወንቴ አንጎ ዲበሙ ጅሩ ትግሬ ወንቴ አንጎ ዲበሙ ጅሩ አብይ ሪስፔክት ማድረግ ነው አከና መቶ ኮዲ አኒ ጋኦሶ አባውን አብይ ኦል ሁምነ ቀባቴ ጨብሴ አንጎ ቀበቴ በጣም ደስ ይለኛል ከዛ በተረፈ ገሩ ግርግር ፊ አከላሊ በላ ሚዲያ ጉባ እያዴ መኒቱ ማየሩ ሁንድ አብይ ከዳመ መናረባለ አብይ ዲቃላ ማል የተመረፍት ካከ ኪያ ረከታን ኦሊገተሬ ዶልቼ ሱሙኑ ፊ ደለገቴ አንደን ዳይሞ ፊ ብተቴ ገሉ እንደን ደንደለ ከሁምነን ቀብነ ኩንለ አብይ ዲቃላ ነው ማሊ ነው ደቱማ አረባ ዲራታውን በምን ውቀት ነው ሰደርካ ማለት አምዱ ከመዱበቱዳ namni kutaa kudhanitti kutaa saddeeti barumsaa dhiisee bahe nama biyya bulchu sanuu biyya jallattu akka Itoophiyaa biyya kinoo lukkuu fi hantuuta awwaalaa ganama galgala